Hello dhaggeeffattoota chaanalii YouTube kana. Ani Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Har'a kan isin qabannee dhiyaadde waa'ee dhibee irriba keessaa wareeranii ka'uu ijoollee kan ilaallatudha. Irriba keessaa wareeranii ka'uu daa'immanii akkasuma yookaan ijoollee gosa lamatu jira. Isaanis kan night terror jedhamanidha. Garaagarummaan isaanii kan naayitmeer jedhamu kuni daa'imman akkasii irriba keessaa osoo abjootanii gidduutti of baruun ka'u. Akkasumas guyyaa itti aanu yookaan yeroo irribaa kaan abjuu sana ni yaadatu. Kanneen naayit teerar jedhaman immoo daa'imman akkasii yeroo abjuu keessaa kaan of hin beekan. Osoma of hin bariinis deebi'anii rafu. Akkasumas guyyaa itti aanu yeroo irribaa kaan yoo wanta halkan ta'e sana gaafattan wanta abjootan sana yoo gaafattan hin yaadatan. Meessa jalqabaa ilaalu sleep terror or night terror isa jedhamu kana. Ijoolleen rakkoo akkanaa qaban tasa irribaa keessaa naasuu fi sodaa guddaadhaan utaalanii ka'u. Yeroo kaan yoo waamaman kan salphaatti hin dammaqne, kan hedduu arganan nafa hafuura fudhatan jechuudha. Akkasumas kan dafqanii onneen isaanii nafa rukuttu kan baay'ee sodaatanidha. Ijoollee akkasii yoo waamtan egaa sa'aatii sanatti of hin beekan, dafanis of hin baran. Dhibeen kun dhibeen sleep terror jedhamu kun ijoollee persentaa 40 biratti ni mul'ata jedhamee yaadama. Naannoo umurii waggaa 5 hanga 7tti baay'inaan ni mul'ata. Kun fakkeenya mucaa dhibee sleep terror or night terror jedhamu qabudha. Tasa irribaa ka'uun baay'ee boo'uun fuula isaa gaafa ilaalan diimachuun dafquun onneen isaa kan nafa rukuttu akkasumas immoo kan nafa qilleensa fudhataa jirudha. Takka yeroo dhufu sekondii muraasa hanga daqiiqaa muraasaatti turuu danda'a. Dhibeen kun ijoollee hedduu biratti kan irriba keessaa kaanii deemuu waliin wal qabatanidha. Daa'imman dhibee sleep terror qaban kun yeroo hedduu akkasumas irriba keessa kaanii deemu. Akkuma sila jenne inni sleep terror jedhamu kun of hin beekan yeroo ka'ansan yeroo dammaqanii ka'ansan yoo waamtan hin beekani, nama isaan bira jiru hin beekanii, akkuma irribaa kaanii jiranii hin beekani. Daa'imman akkasii yeroo hedduu irriba keessa kaanii deemuu amala akkasii qabu jechuudha. Yeroo hedduu sa'a irribaa kan walakkaan duraa keessatti mul'ata. Kan non-rapid eye movement time yeroo jedhamu. Jechuunis walakkaa daa'imni tokko naannoo sa'aatii 3 yoo rafee ta'e dhibeen kun naannoo sa'aatii 6 dura uumama jechuudha. Gara jalqabaatti uumamaa jechuudha. Guyyaa itti aanu wanta abjootan sana yoo gaafatan hin yaadatan. Daa'imman dhibee sleep terror jedhamu qaban kun. Wanti gosa dhibee fayyaa kan irriba waliin wal qabatan paaraasomniyaa kan jedhaman keessaa tokkodha. Dhibee kana wanti fidu guutummaatti beekamuu baatuyyuu yeroo hedduu yoo maatii keessaa namni dhibee kana qabaataa ture jiraate yeroo ijoollummaa isaa abbaan yookaan haati dhibee kana yoo qabdi ta'e carraan daa'imni isaanii dhibee kana qabaachuu ol kaadha jechuudha. Akkasumas daa'imman irriba gahaa ta'e yoo dhaban sa'aatiin irriba isaanii kan jeeqame yoo ta'e fakkeenyaaf sa'aatii yeroo biraatti rafanirra kan adda ta'e yoo ta'e sa'aatiin isaanii yoo jalaa jeeqame irriba gahaa dhabuu qofa otoo hin ta'in sa'aan jalaa jeeqamuun dhibee kana akka baay'inaan mul'atu taasisuu danda'a. Akkasumas immoo dadhabbii qaamaa fi dadhabbii sammuu jechuun yaaddoo sammuu wanti isaan yaaddessu tokko yoo jiraate dhibeen kun baay'inaan mul'achuu mala. Akkasumas ho'inni qaamaa sababa ta'een dabaluu infekshiniis ta'uu danda'a, uffanni itti baay'ates ta'uu danda'a. Sababa ta'een ho'inni qaama isaanii yoo dabale amala mul'achuu qaba dhibeen kun. Akkasumas immoo qorichoota tokko qorichoota dhibee adda addaaf mana yaalarraa kennaman qorichoonni tokko amala akkasii qabu. Akkasumas yeroo rafan daa'imman kurruufan akkasumas immoo yeroo rafan kurruufurra darbee hafuura fudhachuu rakkachuu kan qaban yoo ta'e dhibeen kun hedduminaan akka mul'atu taasisa jechuudha. Ijoolleen dhibee kana qabaannaan rakkoo adda addaa irratti fida dhibeen kun. Maaliif halkan yeroo adda na'anii ka'uu irriba keessaa wareeranii dafqanii onneen isaanii nafa kan rukuttu argananii irriba keessa na'anii waan ka'aniif guyyaa mana barumsaatti rafu. Maaliif halkan irribni isaanii jala waan jeeqameef guyyaa rafu jechuudha. Guyyaa mana barumsaatti rafuun kun immoo rakkoo maalii fidaa? Barumsa isaanii irratti akka isaan firii gaarii hin agarsiisne taasisa. Osoo barsiisaan barsiisuu rafu taanaan qabxii firii barnoota isaanii irratti rakkoo uuma jechuudha. Akkasumas immoo yeroo na'anii ka'an
tarii waatti bu'uu danda'u. Maaliif nafa utaalanii kan waan ta'eef irriba keessaa tariitti wanta fuuldura isaanii jiru, waan isaan cinaa jirutti mukatti waan ta'etti bu'uu danda'u jechuudha. Kun immoo qaama isaanii miidhuu danda'a. Akkasumas immoo irriba boqonnaa hin qabne rafu. Irribni boqonnaa hin qabne immoo guyyaa ittaanu mataa dhukkubsuu waan adda addaa fida jechuudha. Daa'imman dhibee kana qabaannaan wantoota maatiin dalaguu qaban gurguddoon ni jalqabaan dhibeen kun yeroo hedduu gaafa guddatan kan isaan dhiisuu fi kan rakkoo hamaa ta'e hin finnedha. Akkuma beeknu daa'imman hedduun dhibee kana qabu. Yeroo ijoollummaa keenyaa namni hedduun dhibee kana qaba. Haa ta'u malee gaafa guddataa deemu dhiisaa deema wanti kun. Dhibeen kun ammaa dhufee kan hin jeeqne yoo ta'e kan barnoota daa'imaa irratti jireenya irratti rakkoo hin uumne darbee kan dhufu ta'e waan nama yaaddessu miti jechuudha. Akkasumas immoo wanta sana fide waan biraa jiraachuu dhiisuu mala. Tasuma kan dhufu akkasumas kan maatiin dhufu waan ta'eef daa'imman yeroo dhibee akkasii qabaatan guyyaa mucaa kun maal sodaachisaa oola jedhanii fayyaduu danda'u maatiin. Kun akkas osoo hin ta'in kun kanuma jirudha jechuudha. Daa'ima sana caalaa maatii yaaddessa wanti kun. Maatiin maal ta'e mucaan kun baay'ee maal taate irriba keessa yeroo isaan utaalanii ka'an tokko of hin beekanii lammaffaan deebii hin kennanii boorimmoo yaadatani. Kana maatiin baay'ee yaadda jechuudha. Haa ta'u malee dhibeewwan adda addaa wanti kun akka isaanitti baay'atu taasisan kanneen armaan olitti dubbanne jechuudha. Yoo jiraate sirreessuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf daa'imni sun yeroo rafu kan kurruufuu fi hafuura fudhachuu rakkatu ta'e wanti kun maalirraa akka ka'e ilaalchisuun yaala argachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas daa'imni tokko dhiphina sammuu qabaate ogeessa xiinsammuu mariisuun barbaachisaadha. Yookaan immoo maatiin ofuma isaanii manatti maaltu akka isaan dhiphisu maaltu akka isaan yaaddessu gaafachuun sirreessuu yaaluu qabu. Akkasumas immoo qorichoonni tokko kan dhibee fayyaaf kennaman yoo jiraatan yoo wanta kanatti fidan ogeessa fayyaa mariisuun akka adda kutan yookaan akka jijjiiramuuf taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas wanti kun yeroo hedduu akkamiin sirraa'a? Wanti kun yeroo hedduu sa'a dhaabbataa ta'etti dhufa. Fakkeenyaaf daa'imni tokko kanaan dura yoo dhibee kana qabaate sa'aatii isaa qabachuudha. Yeroo hedduu daa'imni tokko sa'aatii konstanteetti dhibee kana qabaata. Fakkeenyaaf naannoo sa'aatii 5 yoo irra qabaate carraan boru naannoo sa'aatii 5 qabaachuusaa ol kaa'adha jechuudha. Kanaaf guyyaa 2-3 tokko fiksid sa'aatii ta'e sa'aatii qabatanii sa'aatiin sun sa'aatii dhaabbataa sa'aatii wal fakkaatu waan ta'uuf sa'aatii sana dursinee daqiiqaa 15 dursinee alarmii guutuun daa'ima sana dammaqsuun akka inni daqiiqaa murtaa'e ka'ee taa'ee xiqqoo taphatee xiqqoo odeessisiisnee akka inni deebi'ee rafu taasisuudha. Maaliif yoo akkas ta'e sa'aatiin sun irra darbaa jechuudha. Haala kanaan daa'imman hedduun akka dhibee kanarraa bilisa ta'an taasisuun ni danda'ama. Kun gama mana yaalaaniinis kan taasifamu kanuma inni guddaan. Qoricha adda addaa kennuun caalaa akka isaan daqiiqaa 15 hanga 20 dursanii sa'aatii dhaabbataa ta'e sana dursanii akka isaan ka'an taasisuudha. Akkasumas yoo barnoota isaanii irratti akkasumas halkan tokkotti heddummachuun yoo isaan jeeqe ogeessa fayyaa mariisuun qorichoota tokko argachuun ni barbaachisa. Qorichoota beenzodiazepines kan jedhaman jiru tariitti qorichoonni kun yoo daa'imni sun baay'ee rakkatee irratti sababa kana wanta kana fooyyessuu malu jechuudha. Inni gara biraan naayitmeerisa jedhamudha kana. Naayitmeerii fi naayitteerer kan jenne akkuma sila jenne naayitmeeriin dhibee hirribaa daa'imman waggaa 3 hanga 6 gidduutti mul'ata. Ijoollee dubaraa biratti caalmaan mul'ata kan dhiiraa caalaa. Kun immoo hirriba gara walakkaa booda dhufa. Naayitteereriin hirriba gara jalqabaa dhufa. Fakkeenyaaf naannoo sa'aatii 6 dura. Inni naayitmeer jedhamu kun immoo hirriba gara boodarra mul'ata. Yeroo rapid eye movement jedhamu kanarra mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf sa'aatii 6 booddee halkan walakkaa booddee mul'ata jechuudha. Daa'imman akkasii abjuu nama sodaachisuu fi wanta nama miidhu qabu abjoochuun naasuu gidduutti hirribaa ka'u. Naasuu guddaan abjuu nama sodaatu tokko osoo abjootanii hirriba keessaa utaalanii ka'u. Yeroo kaan sodaa guddaa kan qabanii fi kan of beekanidha. Warri naayitmeer qaban yeroo kaan of hin beekani. Warri naayitmeer qaban immoo yeroo kaan of beeku. Abjuu sanas ni yaadatu. Boroo gaafattan maal abjoottoo jettan ni yaadatu isinitti himuu danda'u jechuudha. Akkasumas sodaa abjuu sanaan rafuu sodaatu. Guyyaa ta'an amma gara hirribaa yeroo deeman abjuu sun natti dhufaa. Fakkeenyaaf nama makiinaa qabatee isaanitti buusuu yaadu tokko jira. Nama isaan rukutuuf fiigu tokko jira ta'uu danda'a. Bineensa isaan nyaachuuf fiigu tokko jiraachuu danda'a. Abjuu nama sodaachisu tokko keessaa na'anii ka'anii abjuu sanas ni yaadatu yeroo kaanis of beeku jechuudha.
Kanaaf maal ta'u boor irribatti deebi'uu sodaatu. Warri naayit teerer qabanii abjuu sana yaadatani. Kanaaf badaa irriba deemuu hin sodaatan jechuudha. Yeroo hedduu akkuma sila jenne akkuma naayit teerer sana naayit meeriin kun kan sanyiin deemu yoo ta'e kan sanyiin deemu ta'ee jechuunis abbaa fi haati kan qaban yoo ta'e daa'imnis qabaachuun daa'imni isaanii carraaqni qabaachuun ol kaa'adha jechuudha. Guutummaatti wanti dhibee kana fidu hin beekamu. Garuu qoccolloon adda addaa yoo jiraate naayit meerii kanaaf kanneen saaxilan immoo qoccolloo adda addaa mana barnootaatti naannootti bakka taphatanitti yoo jiraate wantoota isaan sodaachisan yoo jiraate gadda adda addaa yoo jiraate fakkeenyaaf maatii keessa namni dhukkubsate namni du'aan adda bahee yoo jiraate rukkunnaan qaamaa yoo jiraate fiilmii nama sodaachisu fiilmii reebicha qabu fiilmii nama sodaachisu adda addaa yoo ilaalaa oolan ta'e irriba gahaa yoo argachuu dhaban saatiin irribaa yoo jalaa jeeqame akkasumas immoo qorichoota tokko tokko akkuma sila jenne dhibee kanaaf saaxiluu malu. Akkasumas immoo rakkoo fayyaa wayiitiin sammuu garbiroo qabaachuun dhibeen kun akka dhufu yookaan immoo akka baay'atu taasisuu danda'a. Dhibeen kun daa'imman hedduu biratti kan mul'atu kan dhiibbaa isaan irratti hin finnee fi yeroo guddatan kan isaan dhiisudha. Inni naayit meerii jedhamu kunis akkuma naayit teerer sanaa yeroo guddatan kan isaan dhiisudha jechuudha. Haa ta'u malee yoo baay'ate irriba jeequun boqonnaa dhorkuu guyyaa mana barnootaatti akka rafan taasisuu akkasumas immoo rafuu sodaachuu fiduu danda'a. Wantoota maatiin gochuu qaban tokko of amansiisuudha. Dhibeen kun gaafa isaan guddataa deeman isaan dhiisaa deema. Wanti kun umurii wajjin waan kan wal qabatudha jechuudha. Daa'imman hedduun namoonni hedduun namoota gurguddoo biratti illee darbee mul'atu malee dhibeen kun hin dhiisa yeroo guddatan. Tarii immoo qoccolloon adda addaa kan jiru yoo ta'e adda baasuu sirreessuun barbaachisaadha. Naannoo isaa ta'u mana barnootaa gaddi adda addaa yoo jiraate mana keessa sammuu isaanii jabeessuun barbaachisaadha. Rukuttaa wayii miidhama qaamaa yoo jabaatan yeroo sana bifa haaraan akka yaadatan taasisu riheersaal teraappii kan jedhamu jira. Riheersaal teraappiin kun fakkeenyaaf daa'imni yoo dhibee balaa konkolaataan hubamee ta'e yeroo sana naasuu irraa kan ka'e dhibeen kun gara naayit meeriitti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf yeroo sana dudduuba deebisanii akka isaan yaadanii fi akka isaan bifa poozitiif ta'een yaadan taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Kan baay'ee isaan jeequu fi jireenya isaanii irratti dhiibbaa uume yoo ta'e mana yaalaa geessuudhaan qorichoota tokko tokko kan kanaaf fayyadan argachuun ni danda'ama. Sabskraayibii fi laayikii gochuu hin dagatinaa. Galatooma. Gaaffii yoo qabaattan immoo koomentii jala naa kaa'a.